متى يا أمي خرى ورب Jazakallah Dr. Zakir for your very informative lecture today. Dr. Zakir barumsa jabduu hubannoo hedduu nuuf kennite tana nuuf dhiheessuu keetiif jazaan kee Rabbi biraa haa ta'u. Amma gara sagantaa keenya kan boqonnaa lammaffaatti cehaa jirra. Innis yeroo gaafiif deebisaati. Haalli gaafii fi deebisaan itti dhihaatu akka armaan gadii kana taha. Maayikoonni qophaa'anii jiran. Harka kiyya gama bitaa jidduu irraa fi dubartootaafis maayikiin qophaa'eera. Namoonni gaafii gaafatuu barbaadan maayikii kanatti dhihaachuun gaafatuu danda'u. Jalqaba irratti wanti hubatamuu qabu gaafiin gaafatamu mata duree haasawaarraa irratti xiyyeeffachuu qaba. Garuu addatti namni muslima hin ta'in gaafii gosa fedhee gaafatuu mirga qabu. Namni gaafatu dursee maqaa fi dalagaa isaa ibsuu qaba. Gaafiin gabaabaa ta'uu qaba. Gaafii keessaniifis ibsa dhiyeeffachuun hin barbaachisu. Sun akka yeroo qusannu nu gargaara. Namoonni keessummeessaa jirtanis namni gaafii gaafatuudhaaf dhufe sun nama muslima hin ta'in ta'uu isaa akka adda baafattanis nirraa barbaada. Gaafii jalqabaa maayikii gama harka bitaa jiru irraa jalqabna. Namni fedhe keessumattuu namni muslima hin ta'in gara maayikiitti dhiyaatee gaafii isaa sodaa malee akka dhiyeeffatu isa affeerra. With a mic on my left hand, any brother, especially non-Muslim brother who would like to ask a question may feel free to come and ask a question. Respected Naik Sab, my name is V. Balasubramaniam. Kabajama obboleessa kiyya Naik, maqaan kiyya V. Balasubramaniam jedhama. Gaafiin si gaafachuu barbaada. Akka islaamummaatti cubbuu takkaa'uu siin jechuun maal jechuudha? Cubbuun gosa akkamiitu jira? Hiikkaan cubbuu islaamummaa keessatti kenname kanneen kiristaanummaa, hinduizimii fi kanneen biroo irraa maaliin adda? Galatoomi. The brother asked the question that what is the definition of sin in Islam and how does it differ from the definition? Obboleessi cubbuu jechuun akka islaamummaatti maal jechuudha? Hiikkaan cubbuu kan islaamummaa keessaa kanneen kiristaanummaa fi hinduizimii irraa garaagarummaa qaba jee gaafate. Gabaabumatti cubbuu jechuun ajaja rabbii faalleessanii argamudha. Waan rabbi ajajeen faallaa yoo deemte cubbuu jedhama. Fakkeenyaaf rabbiin olaanee salaatuu qabda jee ajaje. Yoo hin salaanne cubbuu dalagaa jirta. Yoo rabbiin olaanee farshoo hin dhuginaa jee ati ammoo yoo farshoo dhugde cubbuu dalaydee jirta. Kanaafuu ajaja rabbii faalleessuun gabaabumatti cubbuu jedhama. Hiikkaan cubbuu kan hinduizimii fi kiristaanummaa keessaallee kanumaa wal fakkaataadha. Deebisaasiif kan jedhaman. In all the religions including Hinduism and Christianity. Hope that answers the question. Maayikii jidduu irra jiru irraa fuuna. Dr. Zakir Naik, I am Jerry Thomas. I am a research scholar in journalism. Dr. Zakir Naik, maqaan kiyya Jerry Thomas naan jedhan. Jeen Usmaniyaa University keessatti ogeessa qorannooti. Anaaf riijiyootikii saayitii Sachitimes.com jedhamu qabna. Gaafii qaba. Tokkoffaan yeroo hundi quraanii yoo hadiis argat malee guutuu akka hin taane ni beeka. Amma immoo kitaaba biraallee itti barbaadaa jira. Egaa macaaf keessallee barbaadaa jiraatte. Macaafni namni Iyesuusii amanee hin fudhanne inni diin Iyesuusiitii jedha. Kun tinbiitii dur himameedha. Akkasumas dabalataan hadiisii Muhammad waan sheeyxaanii itti himu qabaa jedha. Kanaafuu dubbii kanneen keessaa ammaal hubachuu danda'a. The brother asked a question in which he has mentioned a few sentences. He said that obboleessi gaafii isaa hima muraasa fayyadamee dhiyeesse. Innis quraanni hadiisa argatu malee guutuu ta'uu akka hin dandeenyeen beekaa jira. Amma immoo kitaaban biraallee itti fidaa jirta. Akka inni juutti amma macaafa keessaa qabxii muraasa eega fayyadamee anis macaafa hordofuun qabaa jechuudha. Namni Yesuusitti namanne gara azaabaa deema kan jiruu fi waan biraas dubbatee jira. Kanaafuu dhimma kanarratti yaada akkamii akkan qabu na gaafate. Qabxiin tokkoffaan quraanni hadiisaan malee itti hir'uu miti. Quraanni kophaa isaatti guutuudha. but haa ta'u malee quraana sirriitti hubachuudhaaf gara ibsa quraanaa deemuu qabda. Ibsi quraanaa immoo hadiisa sahih nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Quran by itself is a complete book. Alhamdulillah quraanni matuma isaatiin kitaaba guutuudha. Garuu waan barreeffame san gad fageenyaan hubachuu barbaadde
hadiisa sahih nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbisuu dandeessa. An kitaabota amantii biroo irraa qabxiilee tokko tokko waan fayyadameef jecha kitaabban kuuwwan hundi guutumaan guututti kitaaba rabbiiti jechuu kiyyaa miti. Yaa boo haraan taanetti hin hubatin. An tooftaa quraanii lafanaaf kaayee fayyadamaa jira. Rabbi quraana keessatti suuraa Al-Imraan suuraa 3ffaa aaya 64 irratti akkana jedhe. Ta'aaluu ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum. Gara jecha nuuf isin jidduutti walqixa taatee qotta. Kanaafuu gara dubbii walqixa taatee dhufuuf hin carraaqaa jira. Rabbi suuraa Ar-Ra'd suuraa 13ffaa aaya 7 irratti akkana jedhe. Walikulli qawmin haad. Ummata hundaaf qajeelchaatu jira. Rabbi kitaabban hedduu buusee jira. Maqaadhaan garuu 4 qofaatu quraana keessatti ibsame. Tawraat, Zabuur, Injiilii fi Quraana. Tawraat wahyii Nabi Muusaa alayhi salaam irratti buufame. Zabuur wahyii Nabi Daawuditti alayhi salaam buufame. Injiil wahyii Nabi Iisaatti alayhi salaam kenname. Quraanni wahyii xumuraa fi goolabbii kan Nabiyyi xumuraa fi goolabbii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kenname. Kitaabban quraanaan dura turan hundi ummata bakka murtaawaa jiraataniif kan buufamanii fi yeroo murtaawaa qofaaf hordofamuu kan qaban waan ta'eef Rabbi kitaabban sanniiniif eegumsa hin goone. Quraanni garuu wahyii xumuraa fi goolabbii waan ta'eef Rabbi quraana keessatti suuraa Al-Hijr suuraa 15ffaa aaya 9 irratti akkana jedhe. Dhugumatti zikrii numatu buuse numatu isa tiise. Kanaafuu quraanni kitaabban dachitan irra jiran keessaa isa akkuma gaafa duraan buufamee sanitti qulqulluu ta'e ture. Anaa miti kan dubbii tana dubbate. Hayyoonni amantiilee wal bira qaban kan akka Wiiliyaam Nooh nama islaamummaa qiquu sadarkaa duraarra jirutu kiristaana ta'ee osoo jiru waggaa 200 dura kitaabni amantii kan qulqullina isaa eegee waggaa 1200 ture amma waggaa 1400 ta'ee jira. Qur'aana malee kan biraan jiru je kiristaana ta'ee osoo jiru qeeqa amantii islaamaa ta'ee osoo jiru dhugaa dubbachuu waan qabuuf qur'aanni akkuma gaafa duraatti jiraachuu isaa ragaa ba'e. Kitaabban amantii biroo jijjiiramanii barreeffaman macaafaas dabalatee jechuudha. Ani macaafni guutumaan guututti dubbii rabbiiti jeen fudhadhu. Nuti musliimoonni wahyii Nabi Iisaatti nageenyi rabbii isarraa haa jiraatu kenname kan Injiil jedhamutti ni amanna. Haa ta'u malee obboleessa macaafni amma of harkaa qabnu macaafni kun makaa waan adda addaati. Tarii dubbiin rabbii keessa jiraachuu mala. Waan quraanaan wal simu hunda niin fudhadhu. Macaafni kun dubbii nabiyyootaa of keessaa qaba. Dubbii warra seenaa dubbatuuf keessaa qaba. Dhiifama naaf godhiitii macaafni kun pornoogiraafii illee of keessaa qaba. Amma bakka kanatti isinii mun danda'u. Dabalataanis wantoota walitti bu'an hedduu qaba. Dogongora saayinsii, dogongora herregaa kan amma anasitti himuu hin dandeenye hedduutu jira. Amma dura Dr. William Campbell waliin haasawee ture. Inni islaamummaa qeequudhaan kitaaba barreesse. Mata dureen isaa quraanaa fi macaafa ija saayinsiitti wayitama daallu jedha. Quraanni dogongora 30 qaba jee barreesse. Ebla tokko bara 2002tti angara Ameerikaa deemee isa waliin wal mormine. Mata dureen mormii keenyaa quraanaa fi macaafa ija saayinsiitti wayita laallu jedha. Wantoota inni dogongora saayinsii jee quraana irraa dubbate cufaaf an deebisaa kenneetiin jira. Kana booda macaafa keessaa dogongora 38 kan saayinsii walitti bu'uun isaaf dhiyeesse. Inni garuu sanniiniif deebisaa takka kennuu hin dandeenye. رب قرآن خيست سورة البقرة سورة لما فاء 49 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون warra kitaaba harka isaaniitiin katabanii eegas isaan gatii muraasa bitachuuf jecha kun rabbi biraa bu'ee jaaniif badiin mirkanaa'e waan harki isaanii barreessiteef jecha badiin isaaniif haa ta'u ammas waan isaan carraaqqataniif jecha badiin isaaniif haa ta'u jedha. Dubbii tana yoo kabeetu jecha afaan ingiliffaa kan baayibil jiru kitaaba san keessa hin jiru jecha afaan giriik kan biiblos jiru argame hiikkaan isaatis kitaabotaa jechuudha. Hayyoonni wanti jaan macaafa kana namoota hedduutu barreesse anaa miti hayyoota kiristaanotatu kana dubbate kanaafuu macaafa ammaan tana jiru kana dubbii rabbiiti jee fudhachuu hin danda'u. Haaluma wal fakkaatuun veedaanoo kitaaba rabbiiti jettee osoo na gaafatte kitaabni budaa dubbii rabbiiti kitaabni paarsii dubbii rabbiiti jettee osoo na gaafatte wanti siin jechuu danda'u tarii dubbii rabbii ta'uu maluu yookaan ammoo dubbii rabbiiti miti kitaabban rabbi biraa buufaman hedduudha maqaadhaan afur qofaatu ibsame kanneen akka Suufi Ibraahim dabalatee hedduutu jira. Kanaafuu wantiin anjuu tarii kitaabban hinduu dubbii rabbii ta'uu malu tarii kitaabban budaa dubbii rabbii ta'uu malu tarii kitaabban paarsii dubbii rabbii ta'uu malu haa ta'u malee osoo dubbii rabbiillee ta'anii barbaachisummaan isaanii uummata sanii fi yeroo sanii irratti daangeffamadha. Arraan tana kitaaba xumuraa fi goolabbii kan ta'e quraana hordofuu qabna. Kanaafuu ilmi namaa kamuu Indiyaa keessa jiraate, Ameerikaa keessa jiraate, Kanaadaa keessa jiraate, UK keessa jiraate, Singaapur keessa jiraate, Saudi Arabiyaa keessa jiraate, ilmi namaa dachii tanarra jiru hundi kitaaba xumuraa fi goolabbii kan ta'e quraana kabajamaa hordofuu qaba. Akkasumas ergamaa xumuraa fi goolabbii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hordofuu qaba. An kitaabban hinduu hundi dubbii rabbiiti jechaan jiru. Osoo ta'ellee uummata yeroo san jiraatanii fi yeroo saniif qofa buufame. Hayyoonni hinduu kitaabban kunniin jijjiiramuu isaanii amanu.
hayyoonni budaatis kitaaban budaa jijjiiramu isaan ni amanu islaamummaa malee hayyoonni amantiilee biroo hundi kitaaban isaan dhawaata yerootiin jijjiiramu isaan ni amanu ana osoo waliin haasa'uuf jeetu dubbii rabbiiti jee walii galee'u hordoftoonni amantiisanii kitaabni kun kitaaba rabbiiti jedhanii yoo itti amananii jecha kitaaba san keessa jiru hunda qubee kitaaba san keessa jiru hunda hordofuu qabu kanaafuu warri budaa kitaabni keenya kitaaba rabbiiti yoo kajaani warri hinduu kitaabni keenya kitaaba rabbiiti yoo kajaani warri kiristaanaatis kitaabni keenya kitaaba rabbiiti jedhanii yoo amananii kitaaban kunniin hundi ergamaa xumuraa fi goolabbii kan ta'an nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam itti amanuu qabdu jedhanii barsiisaniiru. Ana ka kiyyatti tarii ta'us maluu ta'uu dhabus maluu nje isin ammoo kitaaban keenya kitaaba rabbiiti yoo kajattanii eega isin kitaabni keenya dubbii rabbiiti jettanii amantanii waan kitaaba keessan keessa jiru hordofa ergamaa xumuraa fi goolabbiitti amanuu qabdu.